namoota nunis namoota adda baafanna namoota waa'ee keenya gastii galanii irraa dubbatan nuuf xalaata keenya namoonni nuun dubbanne kanaa booda nuuf xalaata keenyadha. Kan nama faana rabbii gaditti nama qixxeessaa jiru sumayyoota mana arabaatidha. Bilaalota biyya arabaatidha. Warri biyya keessa jirani fooloo taap koppiliinki sii gochuu mitiiti gizeeyyuun qaban ilaaluuf jireenyaaf toraaraatu. Warri biyya Ameerikaa, Austraaliyaa, Kanaadaa jiran sa'aatii taa'ee dhufanii giiftii xaphisitti godhanii baafatu malee akka keenya taa'anii shunkurtii wayyaa tokko isaa taap as fiigaachi fiiga koppiliinki siin godhani sa'aatii arganitti sheer godhanii siin gammachiisan. Kanaafuu ijoollee biyya arabaan tuffatiina. እኛን ካሁን በኋላ ማክበር ነው ያለባችሁ። እኛን ማድነቅ ነው ያለባችሁ። ስኒገለሚቲ ከና ቦደ ኑቲ ኮሩ ቀብዱ ኑቲ ቦኑ ቀብዱ ሰበበ ሳኒቲ ደረጃ ከነ ቀርገን የጀተኒ ረቢ ገዲቲ ሲገለሚቲ ጎዋ ከኬኛ ምስኪኖታ ከኬኛ ብቻ ደ ወላሂ ከነማፍታዬ ኮፕሊንክ ሼር ጎድ ከናፉ አራ ቦደ ዋይ ኬኛ ሃሰው ቀብዱ ዮ ከናቺ ኑኒስ ወኢላላ ደምና ወልፈተሻተኛ ተኮን ፌሞሶን tokkoon doktoron paayilitoon ulamoon warri shaadaa qabsiistan warri da'awaa gootan feemasoonni keenya islaamaaf kiristaanaan hin jennu waa'ee keenya irraa gadi baatanii dubbachuu qabu. Itoophiyaa jiraattanii as jiraattanii raachuun waa'ee keenya sana booda nunis naxarreeffanna warra zimjeenu ilaalu zimjenne ilaalla boriitu በቃ ወጋ ዲግደማ ወጋ ቲክቶክን እንዲዱፍ ወጋ ቶርበሞ ሰዴት ምንድነው ለነዚህ ልጆች ማድረግ ያለብን እንዲህ ቢሆኑ ዮም አከምታኒዳ መላፍ መልዳችሁ ይቀቡ በሪቶ ወጋ መቀኑት ዱከናዬ በሪኩን ገሩ ኢፈከኛ ተኡ ቀባ ኢንሻአላህ በኢዝኒላህ kan keenya ta'uu qaba ifni kun kana booda keenya ta'uu qaba gammachuu keenya arguu qabna boo'ichi keenya kolfa ta'uu qaba aara galfachuu qabna waaw jedhamu qabna maashaallah jaroonni kaleessa tuffataman jaroonni kaleessa darbataman har'a garuu maashaallah imaara jarri ijaran jedhamu qaba maashaallah hoteela jarri ijaaraa jedhamu qaba ምክንያቱም ዶክተሪ tokko waan biyya keessatti arganna nun astamaari tokko waan biyya keessatti arganna nun sinigalemi habtaami baalasilxaaniin tokko waan hin arganna nun garuu rakkinni keenya wallaaluma keenya nyaatamne dadhabuba keenya nyaatamne hammammoo ka'aa jirra hammammoo dammaqaa jirra kolfiyyuu kana booda programii godhanna nun haasa'uufu programii godhanna nun nama programii hin qabne faana naasofnu nama kaayyoo qabne faana naasofnu nama qabsaa programii mataa isaatti hin baafanne faana iyyuu naasofnu nun kana booda nu faana namni tokko si faana haasa'uuf nama waa'ee karooraa baafatu nama akkamittiin jijjiirama fidu faana ta'uu qaba kana booda haasam keenya kanaafuu yaa jama'atal keer sumayyoota keenya bilaalota keenya jagnoota keenya simmaleen bareennu simmaleen tollu walfaana bareenna walfaana tolla walfaana biyya bareechuu dandeenya nun katamaa tokko bareechuu dandeenya qobaa keenyatti katamaan nuuf kenname akka alamarraa ufanii nu daawwatan gochuu dandeenya maqaa keenya jijjiirachuu kan danda'u nudha maqaa keenya kan balleessuu danda'us nudha kanaafuu jabaadhaa har'a dubbannee bor irraanfachuutu hin ta'in akka duratti la'aandoorin bihoon la'uleettorin bihoon lasoostor bihoon inya qabsoon keenya itti fufa kanaa booda birrii tokko birrii lama programii itti baasi ma'anaatti godhi har'a birrii 1,000 argata yoo ta'e jedhatti birrii 8 kaawwadhu 200 karaa feeteen baasi 2,000 argatta 1,700 kaa'i birrii 3 baasi sadaqaa kennita birrii 2,000 qabde yoo ta'e birrii 50 keessaa kenni rabbumatu jedhe akkasis hin ta'inaa jedhe akkasii yoo taatanis itti gaafatamtu sadaqachuun giddeetaadha akkasis yoo taane immoo itti gaafatamna akka duwwaa hafna kanaafuu xinnoo kennadha kaawwadha abbaa kee gargaarta
haadha kee gargaarta ji'arraa birrii 5,000 ergiif birrii Itoophiyaa 5,000 kumni 5 birrii 125 dha. Ummaa kengaa yoo kana walitti argitanis uma bazzaru malee waan tokkitti wanti isaa looxii fidanii si gammachiisan hin jiru. Kornii si gargaaranii si gammachiisanii qalamii mana bareechanii si gammachiisanii si galee miti wayyaa bareedaa uffatanii si gammachiisanii. Zayitii ziyaadaa bitu barbaree ziyaadaatti naqatu dhadhaa bitatu waanuma intanetti bazzaru waamicha faa dhaqu da'umsa faa dhaqu ollaa faa gargaaru bukunii ta'u godhu malee wanti isaan jijjiirama fidanii ruhii kee gammachiisan hin jiru. Sa'aatiitti viidiyoo daawwattutti manni keessan isuma duraaniiti. Qalamii dibaa yoo jettellee qalamii seeraan hin dibani. Qalamii iddoo ta'e bitaniitu wanta ta'etti boxobboxu. Kanaafuu jijjiirama ofiif nama taanee kaanee jara nama goona rakkinan qabu. Yoo nu iddoo bareedaa teenye suuqii bareedaa bananne wanti ati beeksaba keenya jijjiirreef hin jiru. Yoo ati mana bareedaa qabaatte malee ilmoo ko biyya ormaa waggaa 10 teesse maal godhattes timee taa'itiin atti miinaan hin jenne. Nan eege abbaa makoo nan eege humtuu nan gaafatu. Obboloota koo nan eege namni na gaafatu hin jiru. Eessuma hoo tokko jira isatu waa godhattee mucaanana waa bitatteetta waa ijaarrachaa jirta nunoo quban qabnu naan je. Inna gaafan galu wallahi namni kursi hojjetee guyyaa tokko naa kenneen jiru yoo birrii kootiin ta'e malee yoo maallaqa koo baasee ta'e malee maallaqa isan baase irratti namni dumbulloo hudduu uraa namni waa naa godhu hin jiru. Sinii galee miti gaafan achas dhufu biyya kanatti waggaa 10 taa'ee barbarree burcuqqoo tokko namni daaskisee naa kenneen jiru. Shiroo burcuqqoo tokko namni daaskisee naa kenneen jiru. Taa'een of gaafadhe waggaa hamma kanaas taa'ee tan biyya ormaa taa'ee namni waal qabdan tala obboloota haadha koo keessaa wala obboloota abbaa koo keessaa silaa haadhan qabu ituu haadha qabaadhe haati koo bidirii sana bor waan deebistuuf waamicha iyyuu silaa taraadhaan mana isaaniitti na waamu turan. Mucaan kun waggaa hamma kana achi teessee dhufte mee gaaf tokko stii koottaa iraatii waamnaan namni jedheen jiru. Miknaatum haadha waan hin qabneef bidirii sana namni deebisuuf hin jiru. Ammas wantan siniin jedhu sanaafu of ta'uu qabna nu warri biyya Arabaa of ta'uu qabna. Sinii galee miti namni burcuqqoo barbarree dhadhaa kiiloo tokko naa baskeen jiru. Obboloota abbaa manaa kootu daganaa waan godhamu naa godhe. Sinii galee miti inniyyuu akkaataa qaba wanti hundumtu kanaafuu of ilaala of yaadadha wantan taarikii koo asirratti isinitti zarazaraaruuf ofitti akka deebitaniif of akka fattashtaniif batalee warri akka koo haadhan qabne of fattashaa macarrashaan keessa yoo ati jabduu taatee galteedha bichaa yoo ati jagna taatee galte bichaa kan ati gammaduu dandeessu kan ati kolfuu dandeessu yaalazaa ammas sigdatii biraas si eeggata deessellee ilmoo kee namni sii qabu hin jiru eshraayik yoo haadhan qabaati kanadha. Ani siqaayiidhaan guddadhee ilmoon koo siqaayiidhaan guddataa jechuudha. Silaa biyya ormaatti namni dahee guddifatu hin jiru. Biyya Arabaatti namni dahee guddifate hin jiru. Argaan jirrus dhibba keessaa nama 3 yookaan nama 4dha. Sun hundumtu keeyyuu harma keessaa ilmoo harma keessaa buqqaasneetu kan biyyatti gashine. Ijoolleen keenya sun immoo bor waan isaan eeggataa jiru Allahu aalam. Wantoon isaanii godda'amaadha sammuun isaanii miidhamaadha miknaatum namni haadha bira hin jirre miidhamaadha namni haatiin guddisne miidhamaadha gammachuun qabu manam dastaa yaganyu sanaafuu ilmoo keenyatti dafnee akkamittiin galuu qabna waa godhachuu akkamittiin qabna akkamittiin tamaarsifachuu qabna akkamittiin qaraasifachuu qabna jennee ofitti deebi'uu qabna jabaadha mataa sin dhukkubsaara haasaan koo garuu immoo boritti gammaddu har'a yoo dadhabne boritti gammanna yaa jamaa bakka yoo har'a dadhabne itti gammanna bor
Taabiin kun ganaa guyyaa baay'ee nutti fudhachuu danda'a. Ji'oota baay'ee nutti fudhachuu danda'a. Waggoota baay'ee nurratti fudhachuu danda'a. Isa kaleessa darbe waan hin caalleef ta'abuufis dadhabuufis of murteessaa kotta. Hundi keessan mataa keessanitti qabsoo mataa keessanii bahuu qabdu. Yoommoo lakki kalli walliidhaan jiraatte yoo ta'e immoo akkuma Rabbi si baasee ta'e. Kanaa booda garuu wanti hundumtuu gadi bahee zirzirri jedheetu haasa'amuu qaba. Dubbatamuu qaba. Nama ta'uu qabna, lawwaxamuu qabna. Ani wanti ta'e natti mul'ataa jira. Akka gammachuun dhufaa jirutu natti mul'ataa jira. Barri kun bara keenya akka ta'etu natti mul'ataa jira. Jijjiira akka nuun finnutu natti mul'ataa jira. Kanaafuu of murteessinee of qabsoofnee bahuu qabna miidiyaa irratti. Kanaafuu jabaadhaa. Borummoo inshaallah beeznillah yookaan mana mubaarikitti haa ta'u mana kootti haa ta'u namoota arganne ulamoota haa ta'u beektoota haa ta'u akka ta'etti namoota anqasaaqasannee mubaarik aga'uunsaa iyyuu nuuf